Akkam jirtu hordoftoota daawwattoota FIB. FIB irraa qophii of ilaalee keenya har'aa qabannee dhufneerra. Egaa akkuma beekamu of ilaalleen qophii barsiisaa isin bohaarsaa isin barsiisudha. Egaa qophii keenya har'aadhaan guyyaa dubartoota addunyaa yaadanna. Dubartoonni addunyaarra jirtan hundiyyuu baga guyyaa keessaniin isiniin gahee jenna. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinneetti argamnee jiraattota magaalaa Finfinneef gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo dhiheessina. Egaa akka mara qophii keenyatti waliin turan affeerraa keenya anummatan dubbisaa isin mana keessan teessanii gaafilee yaalaa bashannanaan nuuf waliin tura irra deebi'uudhaan shamarroonni addunyaa dubartoonni addunyaa hundi baga guyyaa keessaniin isiniin gaheen jedha turtii gaarii. Tolee Salamaawit yeroo baay'ee ati yoo akkas goote ati dhiiradha jedhu shamarran. Ati yoo kana goote ati dhiiradha ati gootadha jedhu. Maaliifidha jechuma kana kan fayyadaman? Dubartii waan miidhuu fi waan olaantummaa isaa agarsiisuu fi kanaaf jedhanii akkas jedhu. Shamarrantu caala. Ati yoo akkas goote ati dhiira. Waan kana yoo dandeesse akkas goote ati dhiira bakka jedhama miti? Maaliifidha waan kana akkas jedhama? Shamarran kan yaada kana kaastumu gaafii kana kan kaastu. Maaliif akkas jedhama? Shamarrantu jedhamti dhiiraan. Dhiirris hin jedha. Ati kana goonan jedhuma dhiira jedha. Dhiirris miti? Asirratti wanti jedhu xiqqoo dandeettii yookiin cimina shamarranii fuulduratti illee dandeettii akka fuulduratti kaka'umsa ishiin godhattu agarsiisuudhaaf. Jajjabinaaf jechuudha jajjabeessu. Sanaaf maaliif dhiira dirqama dhiiraan fakkeessuu qabna? Aadaadha uummata Oromoota akka dhiiraatti fudhata jechuudha. Sanaaf malee wanta biraa miti. Garuu shamarranii amala yaaduun al tokkoon IQdha waan baay'ee hojjechuudhaan sababa baay'eedhaan dhiirotaan caalu miti? Sababa shamarran xiqqoo jechuun IQdhaan caaluu dandeessi. Fakkeenyaaf humna galaanaa godhadhu mala dubartii sifaa kennu humna galaanaa sifaa kennu mala dubartii immoo sifaa kennu jedha Oromoon. Mala afaanii qabdi mala waan ta'e uumtee waa Siistema yookiin beekumsa itti waa darban qabu jechuudha asirratti. Kana agarsiisa yaadan. Dhiira caaloo osoo hin taane mala inni abshaalumu mala wayii qabu. Wanni rakkoo wayii uumame tooftaa ittiin rakkoo san jalaa ba'an dubartiin dhiirarra saniin ni qabdi. Barmaatileedhaan ati yoo akkas goote ati dhiiradha jedhama miti? Maaliifidha jechi kun kan jedhamu? Akkam iski. Ati yoo kana goote ati dhiiradha jedhama shamarraniin. Waan cimaa tokko ati kana goote taanaan ati dhiiradha jedhama miti? Jedhamu? Jedhama. Maaliif jedhama? Yoo wantoota akka aadaattis ta'e wantoota nama boonsan tokko wantoota gootummaa agarsiisan minaamni gaafa gootu dhiira jedhama. Akkuma barmaatileetti yeroo baay'ee akkasoo goote ati dhiiradha jedhama shamarraniin. Maaliif akkas jedhu? Gobazii waan taateef korma waan taateef jechuudha. Yookaan immoo hojiin ishee akka dhiiraatti waan madaalamuuf dhiirri yeroo baay'ee hojii cimaa hojjeta jedhamee waan tilmaamamuudhaaf. Tole gaa Burtukaan yeroo baay'ee ati yoo akkas goote ati dhiiradha siin jedhanii hin beekani? Hin jedhu yeroo tokko tokko. Garuu maaliif jedhu jettee yaadda? Al tokko tokko yookaan deemsa kee ilaalanii yookaan immoo hojii kee ilaalaniiti kan isaan jedhan. Garuu jechuma kanatti itti amantaati? Akka dhiira ta'e moo? Akkas gaafa gootu ati dhiiradha yookiin waan nama boonsu tokko hojjettee ati koo dhiiradha siin jedhanitti gammaddee beektaa? Gammadeen beekan. Dhiiradha waan siin jedhaniif immoo hojii sana waan hojjette? Hojii sana waan hojjedheef malee saala koo jijjiiruuf miti. Mee yoo akkas goote ati dhiiradha maaliif jedhama yeroo baay'ee shamarraniin? Yoo ati kana goote ta'e ati dhiiradha maaliif jedhama? Ilaalchi kuni ilaalcha achi as dhuftee dhaloota darban gubbaadha. Dhiibbaa shamarran irratti raawwatamu irraa kan ka'edha. Maaliif dhiira jechaan akka jabaa tokkootti ilaaluudhaaf yookaan immoo akka cimaatti waan laalamuuf cimina isaa sana ibsuudhaaf shamarran caala cimaan dhiira jedhanii ibsuudhaaf kan itti fayyadamu. In caalu. Uumamni wal qixxeessee kan uume haa ta'utii garuu ilaalcha hawaasti guddifachaa hawaasa keessatti guddataa dhufetu wal caalmaa kana uumaa deeme malee dandeettiin dhiiraa fi dubaraa akka kiyyatti fi akka ani hubannoo kootitti homaa waan wal caalatu hin qabaatu. Surumayyuu bal'istee yaaduudhaan al tokkoon hojii hedduu hojjechuudhaan deessee guddisuudhaan wanti hundumtiyyuu harka shamaraadha kan jiru. Itoo ta'ee silaa itoo akkas goote ati shamarra jedhamu qaba miti? Egaa sirriidha. Soo haala kana waan ilaalcha kanaa hawaasa keessatti guddatee jiraate iddootti shamarroonni dhiira caalanii argaman ni jiraata. Iddoo hedduutti
Fakkeenyaaf barreeffama adda addaa hogga barreessan kompiitaraan dhiirri amma shamarranii barreessuu hin danda'u. Akkasumatti immoo uumamuma isaaniitiin shamarran hubannoo malti daayirekshinii yeroo tokkicha hubachuu danda'an ni qabaatu. Kun caalmaa isaan dhiira caala waa gochuu danda'an agarsiisayyuu malee dhiiraa gaditti kan isaan ilaalaman hin jechisiisu. Garuu maaliif akkas jedhama ree? Akka ati dhiira kan jedhamu suni saala dhiiraa osoo hin taane saalummaa gara dhiiratti ati dhiira saala dhiirummaa qabdu osoo hin taane ati cimaadha ati jabaadha yookaan goota ati kana goonan dhiiruma jabaa godhanii shamarran kanuma ati akkas goote dhiira maaliif jedhu ati akkas goote shamara maaliif hin jedhamu dhiiraan immoo ati akkas goote ati shamara maaf hin jedhamu. Yeroo baay'ee barmaatileedha naannoo keenyatti dhiira waan ta'e sirra darbee cabsee waan ta'e kan raawwatu waan ta'eef deebii immoo gootummaalleetiin dhiira waan ta'e bireek godhee darbuu kan danda'u waan ta'eef ati dhiiraan sun bee saala dhiirummaa sin agarsiisu doon taane ati goota ati jabaadha waan kana guutee darbinaan jechuudha. Maaf gootummaa sanaan bakka bu'eedha. Yoo jechuun shamarranii jira kaa dirqama. Garuu koo dhiira caalaa IQ'dhaan al tokko namaan baay'ee hojjetuudhaan dandeettii addaadhaan isa immoo deesseetumayyuu dhaabuudhaan biyyillee haadhaan fakkeeffama wanti hundi gahee shamarraniitu caala. Maaliifidha dhiiruma akka gootaa godhanii shamarran moo akkas goote sanumayyuu dhiiradha maaliif jedhaniin? Jechuun yeroo baay'ee akkamidha beektaa? Shamarranii baay'inaanii wantoota isaan hojjetanii limited ta'ee jira mana keessatti jechuudha. Malee baay'inaan magaalaa irratti bakki irratti ba'anii lafa namni walitti qabamu irratti wantoota akshinii jiranii wantoota gurguddaa hojjechuu fi firiin ta'a yeroo hundaa. Kanaadha yeroo kana immoo dhiirri immoo wanta bakka akkas akkasitti beekamtii qaba. Kanaafidha malee waan biraa miti malee kwaalitiin himaa jiran. Ani hin jaalladhu karaa kee. Garuu waan karaa lachuun waan ta'uu hin qabnedha. Aadaadhaan dhiira gaafa jedhamu isheedhaaf mooraalii ishee yookaan immoo haamlee ishee ol kaasuudhaaf malee dhiira gaafa inni shamarreedhaan hin tolu sirrii miti. Ana garuu nan amansiisne deebiin kee. Araanii sirrii miti hin jedha. Maaliifi ilaama fakkeenyaaf shamarri akkuma aadaatti iyyuu gaafa isheen akka dhiiraati yookaan immoo hojii dhiiraa hojjetti gaafa jedhamu isheef cimina. Garuu hojii dhiiraa qofamte fakkeenyumaa fi shamarree barumsaan sadarkaa guddaarra ogeesse isheen ikkoo dhiiradha. Bakka dhiiratu wanta hunda waan cimaa hojjechuu waan danda'u dhiira waan ta'eef malee. Waan jedhamee yaadamuufi malee jennee asirreeffannu ka waan ta'eef osoo hin taane waan ta'a jedhamee yaadamuufi. Waan ta'eef iyyuu dhiirri waan cimaa hojjeta. Waan cimaa yeroo jettu. Gaafa jennu dhiirri fakkeenyaaf amma gamumaa kaasnee waanuma lafa lolaattis haa ta'u lafa adamoo yookaan immoo bakka leenca ajjeesuufaatti. Akka deemuuf dhiirri shamaraa barrudduu barraa gahee kan taphatu. Isheen baakgiraawundii isaa duubaa jiraattu iyyuu malee maayilinni difireetiidhaan kan dhaqu dhiiradha. Amma shamarri tokko kana godheedhanii ganaa eegumsa ajaja eeggatti. Garuu garaa kan laaftu deessee kan guddistu kan yeroo boochu sifaana boochu kan sifaana rakkattu shamaradha. Garuu ati shamara yeroo jedhamu immoo hojii ishee kana hundatoo yaadnee itti gammaduudha malee itti gadduu hin qabnu ture siin jechuufidha. Aadaa Oromoo keessatti iyyuu shamara gaafa jedhamu gadhaantummaan isaanitti hin dhufin yookaan isaanitti hin dhagahamin malee dhiira shamara jechuun mooraalii isaa gadi buusudha akka kootte jechuudha. Garuu lachuu jedhamuu hin qabu. Jedhamuu hin qabu. Jedhamuu hin qabu. Isheef. Garuu isaan lachuu walqixaadha. Walqixxummaan jira walqixa. Walqixxummaa safaan hin jennu osoo hin taane isuma dhugaasaa jechuudha. Eeyyee walqixxaadha sirriidha. Amana sirriidha. Kanaafuu maaltu ta'uu qaba jettare? Akka kootti ati dhiiradhaa ati shamarranidha waan ta'e kun hafe noormaali beeka akka isaan jiraatanii fi kaaf beeka. Ati garuu jettee hin beektu? Nan jedha maalifin hin jedhu. Kanaaf iyyuu sumarraa jalqaba jechuudha. Kana booddee hin jedhu beekaaris. Kanaafuu sumarraa jalqaba ati iyyuu kana booda hin jettu jechuudha. Hin jedhu. Waadaa galtaa kan. Nan gala dirqama. Irra deebi'uudhaan dubartoonni addunyaa hundi baga guyyaa dubartootaadhaan isin ga'een isiniin jedha. Of ilaalin akkuma tufeettidha kan inni jiru. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura turtii gaarii. Suuraan shamarranii qarshii meeqarra jira suuraan shamarraa? Suuraan shamarranii qarshii 10. Deemmatee hodhaa.
Sirrum. Yaa. Akka. Ani qarshii kun irratti tan beeka leemmatii hodhaa wayii. Suuraan shamarranii suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? Yeroo qarshii abbaa kudhanii gundoo baattee natti fakkaata. Baattee moo maal hojjette? Dhaarti. Xumurteetti? Xumurteetti tuu baamni ilaalle wayyuu ree. Natti fakkaata. Sammuu mirkaneeffadhu ka jechuun kudhanumarra jirti yookiin immoo kan biraarra osoo jirti ta'e itti yaadituma murteessi. Garuu gaani hojjetaa baankii mini waa'ee kanaa machiimsee eegin godhu garuu kudhanii marra jira argiteenya. Kanaafuu kudhaniin amantee? Nana mane. Suuraan shamarraa qarshii meeqarra jira? Qarshii 10 irra sin jira. 10 irra jira eeyyee. Qarshii 10 irra maal hojjetti? Intini hodhiti. Hodhaa hodhiti. Hodhaa hodhiti. Eeyyee. Sirriitti ilaalteerta? Eeyyee laaleera. Lakkii fideeni. Haara sirriidha. Itti namana kan. Burii 10 sirriitti ilaalteerta qarshii 10 sirriitti ilaalteerta jechuudha. Qarshii 10 ilaaleera. Suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? Nambe. Suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? Kana hin beeku. Suuraan shamaraa qarshii 5 10 50 fi 100tu jira miti? Isarraa suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? Birrii abbaa 5 irra hin jira. Suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? Gaafeetu. Suuraan shamaraa qarshiin 5 10 50 fi 100tu jira. Qarshii meeqarra jira suuraan shamaraa? 10. Maal hojjetti? Daanteelii intana gundoo dooftiin. Sirriidha deebiin kee? Sirriidha. Sirreeffattuu ati sirreessituuni? Haara innis akkuma dubbate 10 irratti argamti. 10 irra jirti jechuudha. Abbaa 5 irra jira? 10 irras waan jiru natti fakkaata. Maal hojjetti? Isheen qarshii 5 irra jirtu. Ilaalee hin beeku garuu. Ilaalee hin beeku. Akka achirra jirtu malee maal akka hojjetaa jirtu achirraa hin beektu? Hin beeku. Garuu qarshii 5 10 50 fi 100tu jira. Sanarraa suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? 25 irra. Suuraan shamaraa qarshii meeqarra jira? Suuraan shamarranii qarshii 10 irra jirti. Isheetu beeka garuu eenyu akka shamarree. Shee hodhamee dhumne hodhichi garuu shamarreen qarshii 10 irra jirti. Qarshii Itoophiyaa miti kana gaafachaa jiru. Qarshii Itoophiyaa qarshii 10 irra jirti. Qarshii amma itti fayyadamaa jirru qarshii 10 irra jirti shamarreen. Mee shamarri gaafa dhalattu al meeqa ililchama? Shamarri gaafa dhalattu al 3 ililfama. Dhiirri al 5. Moo al 7 akkasi al 5 haa ta'u al 7 haa ta'u garuu kan dhiiraatu caala. Gaafa wal faana lakkuu ta'anii dhiirri fi shamarri dhalatan meeqatu ililchama? Waan akkasii na qunnamee hin beeku. Na qunnamee hin beeku. Garuu meeqa ililchama jettee yaadda? Shamarraniif 3 jette. Dhiiraaf 7 jette. Taanaan gaafa immoo lakkuu ta'anii dhalatan immoo meeqadha jechuudha. Sila akka seeraatti 12 ta'uu qaba gaa. Al 3. Shamarree doo dhalatto? Ililfamaa shamarree. Shamarree yeroo dhalattu al tokko na fakkaata. Dhiirri yeroo dhalatu garuu al 3 ililchu. Akka naannoo keenyatti fakkeenyaaf meeshaalee ni dhukaasu. Dhiirri gaafa dhalate waan piistilii kana ni dhukaasu. Shamarraan yoo dhalatte kanuma badaa wanti gammadamu sun kunillee barmaatileedha. Akkuma duraan sin jedhe barmaatileedha malee shamarran dhalattee waan taatu guddattee maal akka taatu bu'aa ishiin buustu hin beekamu. Dhiira sanii ol dhiira meeshaan 3 tokkofamee fi ol dachaa ta'uu dandeessi shamarreen sun. Barmaatilee duubatti hafaadha waan ta'eef waan hafuu qabudha. Garuu yeroo dhiirri dhalatu 3 dhukaafama. 3 ililfama. Yeroo shamarree tokko yeroo 3 yeroo dhiiraa al 3 ililchu. Akkasuma yeroo dhiiraa 3 shamarranii takkalchu. Kun immoo ilaalcha gadaantummaa shamarranii jechuun ilaalcha moor jajjabeeffamuu hin qabne jechuudha. Shamarree yeroo dhalattu al meeqa ililfama? Haali kan ammaa hin beekon. Gasii maayoo mansaa akkuma ittiin jedhee malee hin beekon kan.
Maali beeku qabdan beektaa? Yaa jechuun kun dogoggora goote gaa. Aadaa keenya waan nu keessa jiru akkamitti wallaale? Si'a sadiidha. Shamarra? Eh. Dhiirri hoo? Kan dhiiraa ammaa si'uma tokko gaa. Dhiirri si'a tokko shamarri si'a sadii. Natti fakkaata. Gaafa immoo shamaraaf dhiira ta'a. Shamarri yeroo dhalattu al meeqa ililchama? Iddoo keenyatti al shan ililchama akkana ni beekutti. Shamaraaf. Eeyyee shamaraafis dhiiraafis shanuma iddoo keenya. Lachuufuu dhiiraafis shamaraafis shan? Yaa eeyyee. Gaafa lakkuu ta'anii dhalatan hoo shamaraaf dhiira ta'anii gaafa dhalatan meeqatu ililchama? Hin beeku kanan beeku argeen beeku. Shamaraaf shan dhiiraaf shan taanaan lama ta'anii gaafa dhalatan immoo meeqa taare kun? Bakka akkuma tokkotti waan fudhatamanii shanuma ililchu. Shamarree yeroo dhalattu al meeqa ililchama? Kanammaa hin beeku. Lama natti fakkaata. Dhiirri gaafa dhalatu Sadii yookaan iddoo sadiis jira. gaafa immoo dhiiraaf shamara ta'anii lakkuu ta'anii gaafa dhalatan hoo? Wal qixaayin. Ililchama. Shamarri gaafa dhalattu al meeqa ililchama? Al sadi. Dhiirri gaafa dhalatu hoo? Ashan jedhama. Gaafa lama ta'anii dhalatan hoo? Al saddeet. Al saddeet ililchamaa jechuudha. Maaliif garaagarummaan kun uumame? Akka aadaa Oromooti abboonni keenya durii akkuma saala keenyaatti wal caalchaa turaniin jechuudha. Amma garuu fakkeenyaaf dhiira irratti sadii, durba irratti shan kan ta'ee fi durbi hojii mana keessaa hojii baay'ee qabdiniin dhiirri immoo akkuma kana innis hojii alaa gaggeeffatee dhufeeti maatii isaatiin bulchuudhaa fi akkuma kana dubartiin caalmaa bulchuu dandeesse jechuudha akka kanatti fudhatama. Caalmaadhaan shamaraaf meeqa jechuudha? Caalmaan shan jechuudha. Dhiiraaf hoo? Sadii. Kanaafuu gaafa lama ta'an Wal duuka saddeet ta'anii jechuudha. saddeet ta'uu jechuudha. Dhiiraaf meeqadha jette? Dhiirri sadii dubarri lama shan. Gaafa lakkuu ta'anii dhalatan immoo Shan. tole qamaaf wal caale jettee yaaddate. Ilaalcha gin tokko sababii dhiira ta'eef isheen kun immoo sababii durba ta'eef ilaalcha namaati malee namni waan wal caalu qaba natti hin fakkaatu. 12 ta'uu qaba. 12 ililfamuu fi qaba. Shamarran yeroo dhalattu al meeqa ililchama? Ala formoo al shanii. Ala formoo al shan. Al shan. Dhiirri yeroo dhalatu Al sadii. gaafa immoo lakkuu ta'anii dhalatan hoo? Dhiiraaf shamara ta'anii gaafa dhalatan al meeqatu ililchama? Anuun beekusa. Al kudhan. Al kudhan lama ta'anii gaafa dhalatan al kudhan ililchamaa jechuudha. Ana agarsiisu. Lakkuu ta'anii dhalatan hoo? Dhiirris shamaris ta'anii gaafa dhalatan hoo meeqatu ililchama? Sanlee ani hin beeku quban qabu. Nama mudatees naannoo fi quban qabu garuu dhiirri yoo dhalatu hin gammadama. Ilichuu sadii ilichuu qofa osoo hin taane seremoonii Sanarratti dhiira sadii shamaraa tokko taanaan gaafa lakkuu ta'anii dhiiraaf shamara ta'anii dhalatan dhiirri fi dubartiin lakkuu ta'anii dhiirri fi shamarra lakkuu ta'e reeri ni dhalatu. Nala sanriidha. Ani gambe dhiirri sun waan cinaa jiruuf akka dhiira sadii jechuu danda'u yaada. Dachaa ta'eeti jaata tokko hanshii tokko dubartiidhaaf tokko dhiirri waan jiruuf sadii afur ilchuudha yaada. lamaa isaa iddoo tokkotti fudhatu. Eeyyee shanuma ililchu. Eeyyee shanuma ililchuudha yaadan. Malee kan dhiiraa sana fixanii kan shamaraatti hin darbanii? Hin darban. በእርግጠኛ wanta akkasii naguun nama hin beeku argees hin beeku akka yaadutti shamarran niif takka yoo dhiira afuruma jedhee yaada afur jedhee yaada akkasittan tilmaama. Shamara jabina shamaraa yookiin immoo kabaja shamaraaf qabdu jecha tokkoon ibsime. Shamarroonni dhiira caala kana isaanii ittiin ibsu obsa isaaniitiin. Maaliif adeemsa isaan itti ijoollee isaanii guddisan obsa guddaa fi dandeettii guddaa kan gaafatan waan dandeettii kan qabanii fi obsa guddaa kan qabanidha. Kanaaf Shamarranii iddoo isaanitti haadha ta'anis jiru.
iddoo isaaniitti obboleettii ta'anis jiru. Iddoo isaaniitti haadha manaa ta'anis jiru. Iddoo sadan kanattuu hin gargaaru bara. Kanaafuu shamarran waan hundumaati. Kabaja shamarraniif qabdu jecha tokko ni ibsi. Kabajan isaaniif qabu durbaa fi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. kabajan isiidhaaf qabu durbaaf jechuudha. Hojjettee akkasiin dhiira gadi hin taanee fi jajjabeessuudha. Kanaaf kabaja jecha tokkoon ishee gaafa shamarra ibsitu haadha keenya jecha tokkoon ibsi. Haadha koo jecha tokkoon gaafan ibsuun tokkittii koo kan kooti jechuudha. Kanaafuu shamarran haadhadha. Haadha. Kanaafuu shamarran hundaa jecha tokkoon ibsitu. Gaafa jecha tokkoon ibsu shamarran haadhaadha. Shamarran obboleettiidha. Shamarran haadha manaa ofii dhiiraafis ta'uu danda'u. Kanaafuu isaaniin jaallanna jedheen isaan. Walqixxummaadhaan shamarraniif akka ta'u dhiira caalaa dubartiif akka yaadamuu qabu garaatti baattee ji'a 9 guutuu guddisa taasistis waan hundumaattis cabdee waan guddistuu fi akkas ta'uu qaban jedha. Si galatoomi. Mee kabaja shamarraniif qabdan jecha tokkoon. Shamarreen haadha, shamarreen obboleettiidha. Shamarreen waan mara. Dubartiin hin jirtu taanaan dhiirris jiraachuu hin danda'u. Shamarreen obboleettiidha, shamarreen haadha. Kanan jedhan. Akkana ni jedhutti obbolaadha, shamarreen obboleettiidha, haadhasi waanuma hundaadha, maatiidha. Kanaaf jajjabeeffamuu qaba. Fuulduratti illee ejjennoon isaanii gara mootummaatiinis gama siyaasaatiinis waanuma hundaan hawaasa keessatti moora jajjabii fi tasgabbii cimaadhaan gaggeeffamanii moora ilaalchi kanaan dura jiru immoo akka dhabamsiifamee shamarranis dhiirris ilaalcha wal qixaa jiru kanan jedhan. Atleet Daraartuu Tulluu utaalchoo yeroo duraaf isatti mo'atte. Roome. Daraartuu Tulluu utaalchoo yeroo duraaf isatti mo'atte. Daraartuu Tulluu inni utaaltu ni fiigdi malee. Daraartuu Tulluu baay'inaan hin beeknu nuti fiigichaan beekna. Hin agarreen. Tarii gaafa fiigichi tulfaatee fiigurra daftee utaaltee mo'achuudhaaf utaaluu dandeessi. Yeroo ni shubbisti. Gara sirba gara shawaa kana sirba salaalee kana ni ragandi. Ni ragadi yeroo san utaaluu dandeessi. Atleet Daraartuu Tulluu utaalchoo yeroo duraaf eessatti mo'atte. Yeroo duraaf Room natti fakkaata. Atleet Daraartuu Tulluu utaalchoo yeroo duraaf eessatti mo'atte. Yeroo duraatiif utaalchoo atleet Daraartuu Tulluu atleetiksiidhaan fiigicha malee kan ishiin beekamu utaalchoo miti. Atleet Daraartuu Tulluu yeroo duraaf utaalchoo eessatti mo'atte. Anoon beeku. Atleet Daraartuu Tulluu yeroo jalqabaaf utaalchoo eessatti mo'atte. Isa kana hin beeku waan isa kana. Ilaaltee garuu beektaa? Yeroo tokko tokko nan ilaale. Eessatti mo'attere? Atleet Daraartuu Tulluu yeroo jalqabaaf utaalchoo eessatti mo'atte? Kana inni ilaalee isin beeku guru. Ifama hojii ilaalee hin beeku. Asumatti tokko Itoophiyaa keessatti. Mee gaafii jara deebi. Gaafii gara deebi. Fiigicha moo utaalchoo jette? Irra deebiiti. Utaalchoo yeroo duraaf eessatti mo'atte? Eenyuun? Daraartuu Tulluu. Utaalchoo. Ijjisii deebiseera. Isuma ammaarra deebi'eemo Roomaash. Inni utaallaa fiigichuun fi utaalcha godhatanii fudhatanii hin beeku. Kana alatti Itoophiyaanuu Daraartuu Tulluu qofa osoo hin taane kan isheen ittiin beekamtu atleetiksiidha. Atleetiksiin immoo fiigicha gabaabaa jira, giddu galeessi jira. Daraartuu Tulluu utaaltee hin beektu jedhan.
haadha keef yookiin hiriyoota keef obboloota keef ta'uu danda'a. Sirba shamarraaf yookiin haadhaaf sirbamee sirba tokko sagaleedhaan. Sirba hin danda'u gin kan abbitoon jaalladha. Maal jedhu sin gargaara ani sin gargaara walumaan jalqabna walumaan jenna. Sirbu malee sirbeen beeku. Dhugaa sirbeen beeku. Gaafa fagoo minaamin kan jedhu sani malee hin beeku ani sirba sana. Ani sin jalqabaat itti fufta. Fageenya na dhoowweef malee. Si jalqabaat itti fufta. Hin beeku. Si yaaduun dhiisnee minaamin hin beeku. Si yaaduun dhiisnee haadha koo. Eeyyee. Sirbaadhaaf sirbame kan wallisaa kan natti tolu yeroo baay'ee wallisaa gama Harargeeti. Fandishee Ahmad Nur Ahmad jedhama. Fandishee. Ayyotoo gudee ayyotoo ayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa naaf guyyaa kaju. Isaanin affeeruu barbaada. Galata kan kee galchuu dhiisi himee fixuu wayin danda'a. Galata shamarree galata haadhaa galchuuyyuu miti himeellee fixuu hin danda'u. Amma kanarraa beekuu dandeenya. Cimina shamarree yaaduma barmaatilee ta'ee ati dhiira akkas goone jenna malee cimina shamarree weellisaan illee ilaal bifa kanaan Fandisheen Ahmad Nur Ahmad jedhama. Akkanatti bifa kanaan akkam tokko cimsee haga weellise ilaal. Hayyootoo gudee hayyootoo hayyaa jireenya kiyyaa halkanii guyyaa naaf ergaramte baroota dheeraa galata kan kee himuu galchuuti miti himee fixuu wayin danda'a. Hayyootoo gudee hayyootoo hayyaa jireenya kiyyaa andarraa badde gaawee kam galata kan kee himuu fixi galata kan kee galchuu miti himee fixuu wayin danda'a. Galata kee galchee xumuruu hin danda'u himeeyyuu afaaninuu himee fixuu hin danda'u galchee oolmaa baay'ee nurraa qabdi nu deesse ji'a sagal baattee jireenya keenya illee fooyyessinee guddisuudha bara dubartiin nu cinaan jirre taanaan jireenyi keenya kijiba. Harmee koo ayyaanni waggaa ga'ee wayifiirri wal gataa deessee koo ammaan mana kee dhufaa amma sitti salaama kaa nagaa nagaa. Nagaa nagaa. Tole mee sirba haadha keefis ta'uu obboloota keedhaaf mee sirba tokko walitti jedha kan haadhaaf shamarraniif sirbame. Ish. Gabaabsinee jennaani. Fageenya na dhoowwee malee ana duunisne harme koo. Maleen godhaa garuu fageenya taamaatu nagaan ta'i galatooma guddaa. Tole galatooma sinis haadha keef yookiin obboloota keefis ta'uu danda'a sirba haadha yookaan shamaraaf sirbame tokko sagaleessiif. Sagaleessuu kana sirba sagaleessuu yoo hin dadhabillee sirba bittoo kabbadaa kan fageenya na dhoowwee malee si yaaduun dhiisne haayoko maleen godhaa garuu fageenya taa'ii jedhuun hawaasa keenyaaf feera. Sirba haadha kee haadha koof jettu yookiin shamarran haadha kees ta'uu danda'a sirba shamarraniif haadhaaf sirbame mee tokko sagaleedhaan. Sirba haadha amma baay'een jaaladha. Abbush Zallaqee. Sagalee isinis hin jedha. Sagalee maan qabu kaa sagalee bareedaa. Anis jalaan qabaa wal gargaaree ma jenna. Ishii abbaa malee nu guddistee ayyoo garaa kee hidhattee beeluu deemnu baaftee akkamiin si diinteenaa si lubbuu bullee kan. Tole daawwattoota keenya qophii of ilaallee keenya har'aa asumarratti goolabneerra akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdii guddaan qaba irra deebi'uudhaan dubartoonni addunyaa hundi baga guyyaa keessaniin isin gahee jechuun barbaada kan isin waliin turre ana Daraartuu Nagaash ogeessi kaameeraa Biraanuu Dajanee waliin ta'uudhaan torban qophii biraadhaan haga walitti deebinutti qophiilee FIB afaan biroo waliin turtii